Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoota viizaa Taayilaand barbaadan biyya Awurooppaa guyyaa 3 keessatti kan dhumu har'i Juun 30 yookaan akka lakkoofsa faranjootaatti har'i guyyaan 30. Akkam jirtu hordoftoota keenya, namoota viizaa Awurooppaa barbaadan guyyaa 3 qofatti kan dhumu isiniif hima. Namoonni viidiyoo kana agartan akkuma namoota fageenya jiranuuf namoota viidiyoo kana arguu hin dandeenye sheer godhaa biraan gahaa. Ani YouTube, ani Facebook fi TikTok irraa waa tokko galiin ergadhu. Garuu irraammoo waan uummanni keenya itti miidhamaa jiru gizeen dabarse akka nama hedduu bira gaheenaan namni sun dhagahee irraa of eeguun barbaada. Viizaa Taayilaand kan guyyaa 3 keessatti dhumatu obboleessa keenya footoo asirratti agartan kana kanatti aansuun waan COC wayitiif hojjetamaa jiru, tooftaa hojjetamaa jiru muraasa irra isiniif hambuusaa viidiyoo kiyya aga dhumaatti dhaggeeffachuu fi namoota waan kanarraa fageenya baadiyyaa jiran hadaraa keessan ittiin gahuu abdii guddaan qaba. Ijoollee baadiyyaarraa dhufan fageenya gurbaa agartan kana mucaan kun amma kan inni jiraatu biyya Taayilaand. Viizaan namoota fakkaattota isaatiif ergaa kana Taayilaand irraa naqaqabee irra deddeebi'uudhaan mucaan naaf bilbile guyyaa muraasa booda intarviyu isaa qabadheen dhufa. Taayilaandiin guyyaa 3tti kan viizaan isaa dhume guyyaa 3tti deeme. Namoonni hedduun akkasiin deemaa jiranii gurbaan kun irra deddeebi'uudhaan an akkas ta'een jira adaraa ijoolleef dhaami jedhee jira. Kanaafuu akka of eeggattanuuf jecha viizaa kana isiniif himaa jira. Guyyaa 3 keessatti naannoo Finfinnee keessatti waraqaa agartan kana baasanii fi tikkeettii dorsomarsii kutanii fi waraqaa meedikaalaa olumaa gadiidhaan guyyaa 3 keessatti viizaa fixanii fi birrii 300 Taayilaanditti gizee dhaqanii bu'an fuudhaniituma kaampaanii wayitti naqanii ijoollee achitti birrii irraa fuudhanii bakka akkasumatti dhiisanii ijoolleen ol fiiganii gaffiganii dadhabanii qabamanii mana hidhaa jiru. Gurbaan kun amma paaspoortii isaa harkaa fuudhanii tikkeettii inni Itoophiyaatti deebi'uudhaa warra tikkeettiitti bilbilee gaafannaan mucaan asii erga dorsomarsii achumaa irraa kaafata. Namoonni akkasii 300 baasanii guyyaa 3 keessatti viizaan Taayilaand dhufnaan deemaa jirani. Tikkeetti dorsomarsiidhaan deemu gizee dhaqanii dhaqaa galachuu tikkeetti dhaqaa galaan deemu gizee dhaqanii achi gahan tikkeetti kan galaa sana irraa kaafata kan dhaqaa qofa kaffale birrii 300 fuudhe. Obboleewwan keenya namoonni yeroo tokko nyaatamuun yeroo tokko wallaaluun yeroo tokko dogoggoruun numa jira. Yeroo 2 nyaatamuu yeroo 3 nyaatamuu maa barbaachise. Namoonni akkas godhan kun qabatamaan akka dhaqanii hojii seenne beektanii 300 maafitti kaffaluun barbaachise. Obboleessi keenya kun haga owwanaa mana hidhaa jira. Viidiyoo kiyyalleen argaa isatu maxxansi isatu yeroo hedduu deebiina kadhannaan hin maxxansi. Footoon lakkoobsi gurbaa saniif footoon warroota akkas godhanii guutuun na bira jira. Angaruu jarjaree hin maxxansu beekaan dhiise. Of eeggadhaa. Wanna akkasiirraa of eeggadhaa. Haqqii nama baadiyyaa horiif lafa gurguratee dhufu nyaachuun maaliif barbaachise? Lafa qottee nyaattuu dalagattee nyaattuu yookaan immoo 600 ergi bakka fedhe Dubaayii 600 ergi isatu nan kaffala jedhe miti nan kaffala 600 na ergi jennaan erga walii galtanii ergite hojii yoo galee hojjetate rakkoon qabu. Garuu asii gowwoomsitanii fuutanii geessitanii dalagaa malee biyya namaa keessatti gadhiisanii ijoolleen hidhamanii jiran hangawwana maaliif barbaachise? Wanna kanarraa of eeggadhaa. Of eeggachuu baannaan footoo fi lakkoobsa keessan hin maxxansa. Gamoo keessan wanna hundaa quxunii sana bira jira. Wallahi ani immoo beekaatuma rahmata isinii godhee dhiise. Garuu fuula hawaasaa dura maxxansine. Ammas irra deebiidhaan namoonni Finfinnee keessatti COC utuu ijoolleen qabanuu COC hojjannanii idiit godhanii birrii 6,000 hagama 12,000 fuudhaa jirani. Irra deebi'uudhaan COC hojjanna jedhanii yookaan COC utuu qabanuu COC sun dabarfachuu utuu danda'u irra deebi'uudhaan immoo COC sun dabarfachuu utuu danda'u yookiin immoo kan COC malee dabarfamu otoo jiru COC hojjannaadhaan namoonni akkas godhaa jirtan Rabbiin sodaadhaa, nama sodaadhaa. Garuu boodatti qabamuu hin hafu, fokkisuu hin hafu. Tokkoffaa ilma namaa biratti fokkisu, lammaffaa immoo Rabbiin biratti fokkisuu hin hafu. Waan kanarraa of eeggadhaa. Miskiinni baadiyyaa horii fi lafa gurguree boohee dhufa bakka hin geenye garuu wanna fedhetti walii galtanu 500 walii galtanii galuu baattanii aannan gashu sun waan jettan sana akkuma inni birrii kashii isinii kennan sana bakka jarri gahaniin geessanii hojii galchuun rakkoon qabu suna. Abbaatu nan kaffala jedhe sun nan galchuun maa jabeenya fudhatte maa rakasa fudhatte hin jedhuan. Kanaaf waan akkanarraa of eeggadhaa. Sheer walii godhaa. Galatooma ergaa akkanaa kana karaa YouTube channel kiyyaatiin illee na hordofaa.